sila takkitti harka kiyyeseene akka inni gadi hin baane abdiin qaba bara. Harkana seenuu dide malee osoo gis takka harka kiyyeseene akka gadi hin baane abdiin qaba. Biiftuu. Harkana seenuu dide haa akkamiin godhare. Biiftuu. Hayyee. Maali situ ka'ee jira? Situ ka'ee jira? Maal natu? Laasila waan sila jaartii wajjin godhan san osoo ni fuunnantee mi'aasaa agartiiti. Yaa akhi na bira dhufaa mucaan ergaa kiyyaa hin danda'u. Abadan ni dhandhamte malee bilaashuma kana lafaa kaatee isa kana jaalata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota akkam jirtu? Nagaa fayyaadhaa jirtanii jajjabaatanii jirra alhamdulillah fayya qabdan. Egaa salaamanni fayya iddoo isin jirtan hundatti barrisee isin bira haa ga'u. Egaa dhufe galgaluu isiniif hin dhufa jeetii waada isiniif seenee jira. Egaa Yaman kana keessa waan addaa deemaa jira. Durarratti warri chaayinaala kanaaf haaree taatan gasseena like subscribe share godhuu hin dagatinaa. Guddisaa jirtanii galatuumaadha. Egaa obboleeyyan kiyya qaqqaalii har'a eessa jirta jechuun kan isin oolamu bakkaan takkaan dhufin hin dhufe bakka haarayaan jira. Kun olaal manni haarayaa. Egaa maal qabattee dhufte jechuun kan isin oolamu biiftuu yuutuuba irratti yuutuuba haarayaa biiftuu ni beeytanii ta'a gololchaawud irratti gololchaawud laallatte jaartii haadha ilmaanii irratti jaarsa jaalatte waan ajaa'iba Yaman keessaa deemaa jira. Isii biraan jira akka tasaan mana isaanii dhufeetiin isiirraa viidiyoo waraabuudhaaf gattaa'ee isii yaammachuudhaaf deema. Gaa kaameeraa maa kaattanaan jechuullee ni malti. Maaliif ati jaarsa namaa wanna gootaa jaarsa namaa maa jaalattaa jeetiin isii gaafachuuf deema. Egaa hanga xumuraatti nafaana tura amma isii yaammadhaa. Gaa waan isin naan jettu beeku baan naaf haarayaa seeni naan jette akkumaan dhufetti seeni gaa naan jette ol seene. Egaa kanaafuu hanga xumuraatti viidiyoo daawwadha amma isin yaammadha. Biiftu hangaa wargaa isiillee hin beeku isii akkasuma bareetiin duubaa hin beekaa isiinillee na duubaa na beeyti waan jettu gaa. Ni sodaadhe garuu sodaachaatiin dubbisuu deemu. Dhuftee? Fayyaadha? Nagaa? Taa'e? Illee isin keenya akkamatti jirtu sa? Maan hanqicuun barbaadu rakki dhalaa waa barbaada malee naa miti dhiiraa miti. Jira rakkoon qabu. Fayyaa qabdaati? Fayyaa alhamdulillah akkamitti? Bifa maqaa kaameeraa kanis dubbisuu deemu. Maali har'a maa waraabduu? Ati sorra yuutuubii? Haa ta'u reelee shinarraa waraabduu yeroo yuutuubillee ta'u. Lakkinallee beektu dhiifamaa wal barraa anis siin beekaa. Duba nan gaafattu wayyee waraabdellee namni nama gaafatu. Maal qaba warri yuutuub kaameeraa keenyatuma haasawachuu malee jalqabnaa bara. Maali silaa wani narraa akka waraabdu fardiin irra akka kaameeraa kaattee itti naamtu. Na sodaachiftee jirta akkam. Laa naafuun galleree maali silaa inni? Lakki waan isi jechuuf aduun qaba. Si'uu sodaadhatiin jira deengata akka na arrabsitee maali yoo silaa? Dhugaadha yuutuubarra keetiin dhiifama dhalaa waa hedduu namaa taati sanumaaf hin sodaadhee viidiyoo keessan qabadheetiin xiqqishoo kanatti haaf gorsitu jee jechaan si tuttuqee dhiifamaa si gaafadhate jiru irratti. Ani dhiyeenyuma kanaan si argee Yaman kana keessa waan addaa deemaa jira. Si malees nama jaarsa namaa jaalatee manuma san jiraatee heerumee jira. Akkuma je'etti yuutuuba irratti arguun abduu jeetii yaada. Sun bareeduudha waan salmaan dabee. Bahar ni beeyta. Ni beekee. Ilillis ni beeyta. Ni beekaa. Akkasumatti asuma yuutuuba irraa taphatanii akka taphaatti dhugaa taati. Ati sugguun si laalu. Duba xiyyeetuun dhugaa raanii taate yaadachaa. Haayi ani irraan si dhorkuuf deemaa bara. Maal irraan dhorkite? Silaa maal irraan dhorkite gisee kan laaltu? Ati amma biiftuu teenya. Dhugaajii walitti himnaan dhagee. Ati amma waan gaarii jirtaa? Waan maalitti jira sitti na erga irraan tana maali? Waan maalitti jira kan na laaltan? Anaa afuufuu mataa dhukkubee hojii deemu jiru kanaatiin nama raachuuf deemta? Akkam nama raachuuf deemtaa? Laadachee kan akkanaa miti. Amma naaf dhufte jeetiin akka gammadee dhufu jira. Maaliif deemta mee haasime? Mee usatti zamana akhirii san dhugaa zamana akhirii jansan. Hayi ati amnarraan qaanfattu maal kana jechuun
dhaga'i dur Ayya. zamana abbootii keenyaatiif zamanuma nu duraa dhiyuma kanaa gaafa biyya jirru kanaa Ayya. dhalaan qaadhimatti yoo dhufte ni sodaatti. Ayya. Safuu qabdi jechuudha hoji. Ayya. Qaaniidha. Amma ati lafaa kaateetuma hogguun si dhaga'u mucaa kanaafuu gololchuma guutu kanaafi biyya irraa kaatee dhuftee jira. Obboleessa jamaa takka si qofa si gaafadhu. Ammaan tana mee'ati jecha keenya baga dhufte alhamdulillah. Gololchaa kan naa gorsimee akka inni naa dhagu. Waa takka dadhabeeti jira dallee mana isaa dhageeti akkas naa arrabsee furraa galee mi'a hoonni naa dhagee jee naaf gorsi. Hayyooyi. Yoogaa nama atabbalee itti dhalaan qabdu garuu qabdaame kalaas akka obboleenti sanii na laali anaaf gorsimee inni dhiiraa mataa kana jabaata osoo dhalaan mata laaftii inni mata jabaata ati mee anaaf gorsi obboleessa fayya. Amma biiftuu ta'e. Hayyee. Obboleettii jaqaali. Hayyee. Kaameeraa si dura jira. Bee kaameera hin dalagu bara kaameera hin dalagu hin maal taata obboleessa fayya. An nama kaameera dalagu miti. An isa qofa naa gorsi yoo kana dhaguu taate laakiin yoo inni hadidu taate anuu itti beekadheetin jira waan itti godhu beekadheetin jira naaf beeka jechuu sana. Laakiin isu waan itti godhu. Yaa akhi waan. A'uuzu billahi min shaitaan. Biiftuu ittiin tala islaamaatiin. Maal feetayyee? Akkiisin jee mee hordoftootaan akkeettuun mee salaantaa gaggeeffadhu dura salaantaa hin jenneen. Yaa akhi kaameera itti himattaa barbar yoo jechuun kun dhugaate komantii nu jinaaf dhufan. Yoo ni dhuguma jaalatti mucaa kanarraa akkana qabdee suuraa hojjetatte nama hawaasi godhe dura salaamtaa ishee himme. Ni jaartoota kiyya sodaadhu bara. Jee himme salaamtaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuu jirtu kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa har'aan tana gaafa oodachee inni dhufee jira Abraahim akka inni na jaalachiisu anaaf godhuuf deema alhamdulillahi. Lakkee asii godhu. Maaliif deemta laaqdii isa mameen dubbatini laakiin ansaniif dhufe jeetiin gammadu jiraata biraatiif deema hin beekne gaafanu hundi narratti wal ga'ee jira akkuma ta'u hin beeku jechuudha asuma keessaa yoon baafadde malee guutuun namaa mee akkam jetta yaa hordoftoota kiyya aniin tun nin balleesse moo karaa badirra jira moo karaan taan irra jira mee na gorsa tanaafuu yaadachuu. Meessi gorsanii na dhagaye takka na dubbisi. Obboleettii xiyya garaan nan danda'u kana hin jiin amma ati dhuguma. Namni biraan dhabame anamma obboleessa kiyyaa jira fakkeenyaaf barsiisni irra xiqqaa jira dhalaan silaa'uu nama xiqqaa feetiimi. Akkami godha obboleessaan kee xiqqaa. Haa gololchaa'uu kanarra bareedu jira. Yaa akhi fedhu haa bareedu fedhu akka fedhe haa ta'u namni duraan jaalatte san feetamoo deebitee fedhu shabaaba fedhe haa ta'u sanirraa hin dalagu haa hin dalagne bara. Ani yoo inni hadiduu ta'e bultii isaa facaasitiniin akkasitti isa dhiisuu deema malee isa dhiisuu hin deemu gaa. Ta'isaati haa dhabu nuuf ijaartii sallee haa dhabnee tatteenya qullaa tatteenya. Biftuu rabbisu darba. Haayi sanumaan hin deema. Maal isa namaatu isarra siirii sii godhe. Akkami waan akkanaa. Namillee irra siirii raa godhu duuba akkamiin jetta. Isa malee hin feetu. Isa malee tokko hin fedhu gaa ijinti jaan nagartu akkam jetta. Biftuu rabbisu darba ija nyaattee deemtamoo. Laati qofaa wanni. Nama dila tokko si daawwachuu jira. Ban beeka namarraa hin dalagu. Dantaan qabu. Dantaan qabute ati waan dhufteef qofa naa himee tana qofa naa hime. Maali dhufte? Yaa biftuu ta'e ansumaan sirreessa jeetiin dhufee na hordoftootaa fi kabajamtoota nama addaa biraan jira gaa akkuma agartan harka fuuldurraa fuudhii qacollos yaalaa du'aayee asii godhanii du'aayee asii godhanii egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya gaa haasofni keenya akkamatti fufetti jira. Biiftuu faanaan jira irra biiftuun yuutubara haaraa achumaanuu maali maqaan yuutubara jedhee? Biiftuu shawii. Biiftuu shawujaa seenaa laayikii godhaaf jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa rabbi haa qaceelchu. Rabbi haa qaceelchu jaa annaa wajjin. Biiftuu ani dumaashiitii jette akka biiftuudha. Obboleessa biyya alaa jirti. Akkuma dumaashiitii jaa sanittiin si ilaalaa. Amma durallee waa heerumtee hin heerumne ati dumaashumaan siin jaammoo eega mucaa kana jaalattee. Akkatti na deeggari akkatti si fedha kan na deeggarteen fedha malee dumaashiin wajjiniin fedha akkatti. Amma kan siin jee namni biraa hedduu jira. Wandalaaqqee jira. Namni biraa kun akkamiin godha silaa. Anamma suwaabaan harkadhaa haadha ilmaanii akkasii si boochu siree ta'e gubbaa teessee ati mana sana keetuma manni. Manni. Duuba mana akkasii nama dhalaan bar nama dhiirti nama dhalaa mana qabdu. Ta'inumaa siree waa cufa qabdu. Harkata fiitii bar teessitee si nyaachisti. Ati naasi dandayaa jettaan hubbuun bisi dhagahu naasi. Laa dhaggeeffadhu osuma silaa isa erga deemuma danda'u. Laakiin inni afaan irraa dhabeetiin jiraame amma kalee tama jarsaa itti dhaqee yoo akkasuma taate kalaas anaatu beekata isaati fitatiyyaa. Yoo si didiyoo. Naa beekan jaarsan naa qurxeeffatee tiriisati.
guyyaa lamaa sadii keessatti ni gartan isinis. Rabbi sodaadhu. Amma haadha ilmaanii kana tana irratti heerumuu deemta. Nu mana heeruma maali isin namarraa adda. Ati immoo fakkeenyaaf namni har'aan tana isii kana godhe. Ayyee. Boru. Ati miireen isiin toltu. Isii tanarra yoo heerumte atiis boru baateetuma jaartii duraa irratti deebi'a. Guyyuma sadii isa heerumee yoo kan didi taates ni dhiisaaf guyyuma sadii qofaaf kalaas. Kam jettu guyyuma sadii. Jaalalli isaa kan qabu san gartee aanarraa fixachiisu kalaas. Sanuma malee waa takka kalaas. Achi booda si aruus. Aruus irraan kaa'anne kalaas. Yoo sin fadhuu siin jee dirqina heerumta. Dirqamaan heerumuu deema akkam jetta gaa. Yoo inni sin fadhu jeesu akka gootu siif beeku. Naaf beeka dirqamaan heerumuu deema. Kaayisitti ta'a. Hayi maali namni nama kadhataa ooluu urii maali? Namaan beeku namni tokko namaa beeku dhaabar. Hordoftootaa fi kabajamtoota na sodaachiftee jirtii waan. Laati yoo lolaa deemtu taate mana hiiteessillee laasa. Beeftu. Yoo garuu isa naa wanta gootu sitti ni maddaa dhaqee itti naa hime satti. Akka inni si jaallatu. Akka inni si jaallatu malee akka yoo ana gorsuudhaaf dhufte taate yoo garee isaa taate argaate sin danda'u. Yoo garee tiyya qofa taate haala wasaalan siqee mala. Waan bareeda jetti. Hayyee. Anama garee isaatii sii miti. Hayyee. Garee teetii sii miti. Hayyee. Garuu walitti sirra irraayin akkasi dhaabbattu. Narraa gorsu naan jee. Amma dura awwa akkasuma jirta annaan michoo maraatte miidiyaa gubbarratti si beekaa. Jettee sababa keetiin biyyaa dhufee naan jettii jee. Mee dandeessi dhaqii narraa gorsii naan jee. Akkasittiin mana keenya qacelchanii nama ganda keessan kana galuun beekaa. Akkas isaa dhufee seenee jechuudha. Nuti gaa Oromoodha. Oromoo wal barsiisan malee waliin barsiisanii. Obboleettii tiyya. Anis obboleettii tiyya. Ka wannaa ta'e. Dhalaan obboleettii jaartii haboo waa 13 nama taata daadaa haadha. Waa hedduu nama taati. Akkuma obboleettii tiyyaatti si gorsee wanni kun siif gaarii irraa dhaabbachuudhaaf dhufean. Inni mana kan dhufaatama haraa gabaabaa. Ni dhufee? Gisee inni mana kan dhufu dawwalii naamni obboleessa maal taata'u. Yoo dawwaltee naamte raqama kiyya hin qabdu ni qabdaami dawwalii na yaamire. A'uuzu billaahi mina shaitaan. Isumaa jecha? Eenyuuf jecha nama si jecha jee Anammoo ho'i si himamee na dhagee. Ofiif naami si ni jennee baran. An dhagee. Isatti sin geessu nama gam tokkootii miti. Nama siif hin qaba yoo feete. Nama maali? Anillee yoon akkana sirra guddaa ta'e malee anullee yoon fadhe naaf taata. Ammoo laa sinjee yoo isuma dhiifte lafaan jira. Argaa nama tokko hin danda'u. Jaartiin qabu bar. Bara hin fedhuun jeera. Isaachi tokko hin fedhu bar namni miliyoonaa tokko hin fedhu gaa. Way ajaa'iba yaman keessaa deemtu. Dhaggeeffatu dacha kanyatti keessan beeytu bar dubbii. An duraa waan hin jaaladdeef jaartii hin qabu. Jeetiin jaaladde hedduu turee mire. Hoggaan dhufee asirratti as bahuu jaartiin kabajee jaartii isaa hunda abbaasee mire. Erga abbaas qotaatiyyaaf abbaasee mire inuma dhiifne gaanii sitti fufa jeeti. Erga itti seente. Erga itti seene bakkumaan hin gahaa. Duraan jaartiin qabu jechuun seene inni. Inni natti seene laanaa itti seene. Ati eegas guu jaartiin qabaa. Ilmaan hin qabaa. Ilmaan sadii hin qabaa. Taan biyyaa hin qabaa. Sinjee. Hin agarri gaa namni ijaan argu malee akka nama dhiisa argeetiin jira garuu ammaan tanaa. Abbaafata jaartii sallee erga baasee waan eegalate akka bakkumaan hin gahee dhiisa haa. Maaltu jidduutti na dhiisee hoo? Hayi. Intalti sayyoo siroo hoo ta'u dhokattee nama sibbittee ati biyya tanaaf yeroo gabaabaa eega dhufte yeroo gabaabaa dalagattee mana kireeffattee waa cufa godhattee gursi ilaalu. Intalti san nama sibbittee yoo si ajjeesisitee hoo namni hinaafe maraata. Akka na ajjeesifne abdii guddaa ofirraa qaba. Maaliif hoo jettee isiinis dhala anis dhala. Isiin yoo nama bitte anis nama bita. Nama wal qixaa bara. Amma isiin magaalaa tana dura seeneemi anaa booda seentanaa robbee haa kameraa laalta baha. Humna guddoo si duuba jiraa waa. Waan abdattee jira. Waa abdaddeen qabaree silaafu namni waa abdatu. Anama sirraan shakku. Inni dhiiraa siif rifate. Intalti immoo jaartiin abbaa ilmaan kiyya narra jaalattetti akka feeti si godhuu dandeessi. Harka lafa jalaatti si miidhuu dandeessi. Osoo namni takka si hin beekne. Anillee tanumaaf fira dhaabuu eegaan dhufemee ol seeneen viidiyoo irraa waraabajee sitti dhufee an ammas sittii nama obboleettii dhiiftee hedduu jira. Yoo siitee anillee lafaan jiraan siin jira. Hedduu naan jettee mataan dhoowisiin gaa. Yaa hiyyuu waan kayrii nan jirtuuti waan kayrii haasa'iiti. Yoo waan kayrii kanaa sonne taate qutii siin jee baratillee. Ati moonni naan haasawaa jiru sun siin taane. Tokko naan taane maa mee jecha kamna haasotte mee jecha bareedaa kam kana quubsu kamna haasotte. Namni jecha bareedaa nama haasa'iiti sanbooda nallee gammachiisee. Yaa akhi. Jechi bareedaan dirqama Abrahaam yookaan gololchaa'uut akkaan si deeggaree inni si fuudhu godhuun qaba jechuudha. Akkasuma godhuu qabdaa haa maali yoo nu jidduu deemtee akka namni cuuntu miskiina dhalaan miskiina jettee yoo akkasii nu jidduu deemtee malee namni akkamitti akkatiin jaalatti maarre
tokkoon keessan nama argaa namaaf hin danda'an kanatti dhufe warra booda ansi hun seena qabsilaa hulaa duraan banu. Silaan si ta'ee hulaa duraan banu laakiin namni kabajaadha namni mana kiyya dhufe gawaattiin ka'u ati garuu karumaa sirriitti deeme. Mee waan isin jira gahe hayyee kalaas ni deeggaramee dhaabbu. Siin deeggara. Akka inni si fuudhee guyyaa 3 fi 4 si bulchee haadha ilmaan isaa biratti hafee firraa seeruu feeta. Barsilaa takkitti harka kiyya seenee akka inni gadi hin baane abdiin qaba bara. Harkana seenuu dide malee osoo bis takka harka kiyya seenee akka gadi hin baane abdiin qaba. Beektu. Harkana seenuu dide haa akkamiin godhare. Beektu. Hayyee. Maali si tuqee jira? Si tuqee jira? Maal na tuqu? Laasilaa waan silaa jaartii wajjin godhan san osoo ni fuunnantee miyaasaa agartiiti. Yaa akhi na bira dhufaa mucaan ergaa kiyyaa hin danda'u. Abaddan ni dhandhamte malee bilaashuma kana lafaa kaatee isa kana jaalata. Namni baaduu osoo wanta ta'in jaalataana seetuma nama tokko haasumaa fi koomti jecha namaa tokko irraa jaalata beete jaalata kala gootutti jaaladde haa. Ergan jaaladde ta'a. Kaameeraa duraan taa'ettee hin jiin abaddan si tuqee jira dhugaa hin. Yaa akhi waan akkanaa nutti naaseen gaatis. Biiftuun maraatiin. Buna aarsi dammaan tana yoo wanta taate qayyitee gabbeetti illee dachaa. Wallahi. Qayyi gabbee wallahi. Naan barbaaddu? Hin barbaadu hin jeefa gabbee. Hayyoon isa deeggare malee. Yoo na deeggartee haala wasaalan ta'a akka feetetti. Hangaas hin deeggaru. Hayyee ni deeggartatu. Isaan deeggare. Isa deeggarta yalla gabbee. Gabbee. Gabbee qayyi. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Arra dubbiin tana fakkaatti. Osuma ittuu fuulana garagalchite ilaaltanii gartan natti aaruu jirti. Kanaafuu waan jettan komantii jalatti isinuu ni beektan. Anamma isinis intala dhalaati. Dhabiin ja'uuni waan jaalatte hirkadhunumaan ja'anii beektu. Fuulana ittiin gunuun. Yalaa nurraa gabbee. Ka jaalatte rabbi siyaa kan aamiji. Maana kan naamti jaaladde san manaa kan nuti. Rabbi siyaa kan ko jaalatte. Abrahaam malee ka jaalatte rabbi siyaa kan. Abrahaam malee tokko kanaan kan nuti qayyi gabbee nurraa. Mucaan wayis tuqate. Kanaaf dhuftee tamma dubbii tanaaf. Nurraa gabbee qayyi. Mana kiyya qarqara arrabooda mana kiyya nufilatillee. Yoo galee xiyyan taane arrabooda mana kiyya nufin. Kalaas. Taddeetiin jira dubbiin itti takkittumaa beeka. Irraan dhaabbattu gurbaa kanarraa? Hin dhaabbaddu. Meeqa tokkichi abbaan dhiira ta'e kana dhaabbatu. Nama meeqaa si ajaa'ibu jira? Ajaa'ibu duuba namarraan dalagaa. Namni kan jaallate ni jira. Amma dura heerumtee jirtu ati biyyatti? Ni heerumu. Ni heerumne. Duuba ajaa'iba. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kan yoon tana bira cikutee biiftuun naa'uu ni dhoyti. Obboleeyyan kiyya asumarratti irraa dhaaba. Yoon dandee osoo viidiyoo irratti wal hin baafneen lafa wajjin wal ta'ee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota har'as tanaan qabadhee dhufee viidiyoo laayikii godhaa akka gaseentanitti ittiin deebi'ee viidiyoo biraa irraa isinii waraabuu hin danda'a. Yoon fadhee isii tanattiin as deebi'ee deeggaraa gaasiin akkas feeti. Nageetaa naaf jiraadhaa baay baay isiniin jaaladha. Salaam jiin. Baay baay jiin. Yaa kan nurraa gabbee maal haasoftaa miti. Kun walaal akka loltii nagaan naaf jiraadha obboleeyyan kiyya. Gandini isaa haaraa fi sodaadhee. Baay baay.